Akkum argaa jirtan shunkurtiidha. Zayitiidha. Baay'een barbaachisu mee shorbaa. So beekan diimessuu barbaade kan shorbaa waan ta'eef zayitii biratti naquyyuu isin hin barbaachisu bar yaa'u nutu akka keenyaati malee zayitii xaabii wayii maaliif shorbaatti zayitiin baay'ee namuun barbaachisu. Anyways misira maal shorbaa akkana jedhu isinitti agarsiisa. Dinnicha, kaarotii, misira duudaa. Akkana bareedu roozii yookiin kanatti dabalachuu dandeessu jechuudha dhumar yoo dafee bilchaata waan ta'eef. Innaa amma akkuma argaa jirtan erga kun akkana naa diimachaa jiraate amma naa diimate erga jiraate maaliin itti naqabsiitanii yoo dhiqeen kaa'e waan ta'eef qulqulleesse kaarotii itti naqa. Akka kanatti kaarotii jechuudha. Innaa xiqqoo sirriitti haa bilchaatu kunii jechuudha maaliif misira bilcheessara waan ta'eef dinnichi salphaadha waan ta'eef isaan si'a tokko walitti naqa waan ta'eef kun bilchaachuu qaba dursa. Haala kanaan immoo mureessu waan ta'eef. So kan irraa hojjedhu kuma sitti mee kana isa kanaadha dinnicha asitti immoo muluu ittiin naqu kana bara waa biraatiifis fayyadamu waan hin jedheef intinii jedhee kana. Dizaayinii naaf bareechuudha kana yookiin roozii sittin dabala qullubbii kanallee nan tumaa jechuudha. Kana irra na jalaa bu'ee maqaansa akkaatti maanda jaarra jechuudha gubate. Indeemu innaa akkasii na wajjin ta'a. Asittillee kana nan dagadhe kana sittan dabala jechuudha. Akkuma argaa jirtani. Xixiqqeessee nyuu jedhee ittiin dabala jechuudha sasi. Asitti ergan kaarotii xiqqoo ishee mana godhee akkuma sitti kanan itti dabala jechuudha. Okay, selaasii irraa fayyadamaa jira ooba sobetan ganaan muraa jira jechuudha. So kuni waliin sirriitti amma isaa bilchaatu waliin. Akkuma argaa jirtan sirriitti na bishaatee bishaan amma xuuxxate dinnicha koo ittiin naqaa. Yoo dinnichi isaa dafee waan bilchaatu kan ammoo misiricha muluu ittiin naqu isiniin jedhee himee ture. Wargitaan ingaa jechuudha. Ishee kanas kana fakkaata qullubbii adiitti san itti naqe duraan itti naqe jechuudha rakkoo hin qabu. Bishaan immoo haala kanaan itti naqxanii kuni amma wal qixa dhufaa jechuudha. Kun wal qixa bilchaata. Yoo bishaan hin ho'ifne qorratti naqatee ifama. Maaliif istoofiin guggubate isiniin jedhe kan hin bishaan hin ho'isu sunis hin gubate humni isaa guddaa waan ta'eef. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Yaada qabdan barreessaa. Toga wanti magariisni jijjiraatee dhumarratti mummurree hin jiru as waan ta'eef akka salphaatti hin arginu. Boodarra kana lamaan itti naqa jechuudha. Kororimaa fi soogidda dura itti naqe isiniin jedhantuni qullubbii adii tumeetiyyuu kana fakkaataa dhuma isaa immoo isinitti agarsiisa. Na wajjin ta'a baay'ee. Hundaafuu kana fakkaata viidiyoon baatiriin irratti cufu waan ta'eef nan cufa kaameeraa cufuu ga'e jechuudha. Akkasii wayini dhannee laalina kanasii akkatti walitti deebisee hojjechaa ture isiniin jedha. Viidiyoo garuu laayik sheer gochuu dagaatiina isiniin jedhaani anatu jedhe. Nalli binan sene wifi na dhowe sila yaadota jiran tokko ijoollee na gaafatan jiru karaa keessa waluma galatti hin deebiseen kalee seeniin na didee as wifi hin jechuudha. Wifi akkuma nama birii 50 20 guuttatee seenee nu godhee jechuudha. Isaan turra sirma fayyada.
nuyi jirra jechuudha warra wifi qabna jennurraa hin beeku maali akka ta'e duraan seeraan hojjeta isiniin jedhe. Anyways like share gochuun dagatina video kana isiniin jedha. Yaada qabdan immoo naa barreessa. Hin ilaalina kana ilaaluun hin jiru. Ayep ilaalina. Isiniin jedha kanu video waan mataatiin mana keessatti hojjedha sin like godha isiniin jechuu jaaladha. Bye bye. Tarimmoo nutti nagarsiiftuu dhuma isaa jalqaba malee yoo jettan kan ta'e yoo jiraate ta'ee galgala isin agarsiisa jechuudha dhuma isaa akkasan isiniin jedha. Anyways kana fakkaata dubbiin kana fakkaata. Sin video ko like share gochuun dagatina isiniin jedha. Isin tagan agarsiisaa booda amma iddoo ta'e deebi'uu waliin ariifadheef amma inni gahaa jechuudha. Saatii 12 ta'aa jira. 12 ta'aa jira. Maali 12 fi maali 11 walakkaadha yaani 12 ta'uu deemaa jira jechuudha. Kanaaf jedhee baay'ee waa'ee kana na gaafattanii turtanii adaraa keessanii hawaasni gochuu hin danda'u. Ijoolleen lakkoofsa nuu kennetan nan kenna yoo barbaaddanii jechuudha. Yoo barbaaddanidha. Yoo barbaaddan. Ani amma kan xaali keessa godhee jira. Banagaraachuu ላይ እና ስኒፈን ከነ ለኮፍሳ yoo barbaadanii sinin jechuu barbaade beekatiif ni jedheera gurraacha bituun kooti waan kana gurraacha bituun ko sababa qaba sinitti menture jechuudha. So sababan biteefi in mul'atu mee qallaaliin fixulle maashaallah dhugaa waqan sinin jedhas keessa torgitanii mee adda kasaarra jiru amma garuu waan qabu fakkaatu adda kasaanota 12 jira isa jala jechuudha. Gini mul'atu dhugaa na daqiiqa naa guutu jedheen immoo akkana godha waan biraatiif miti daqiiqa 8 guutu beeksisa naa galcha waan ta'eefan itti sinii guutaa jira. Yeroo bilchaatee maal jedhee viidiyoo itti sinii guutaa yoo jedhe baatiriin irratti cufa. Kanaafan cufuu jedheetan beekaa waraabee jechuudha. So kana fakkaata wanti hundi isaa jedhe. Akkasin isiniin jedha hundumaafuu viidiyoo like share godhaa. Viidiyoo yaada gaafii yoo qabaattan immoo naa barreessaa isiniin jechuu jalqaba.